Maala doktor naaf yaadide eessan naqaagaa kan saa'o nan nyaadha kan saa'o kan doktor naaf yaadoo nan nyaadha hin barbaadu ani si malee hin barbaadu ani si malee hin barbaadu nagakidha lame kana okay pasta kana doctori dhabe ni mo malik godhatare na hojjetetu amman taayinsine ganna fidashi I love you thank you አመሰግናለሁ Ano ka ba marela kamte tu asitin balalega nagagesa ninjo goftata to dumalo okay pastanya tani betullatta iminyamini makagofta iminyamini maluma jaden sitti maga kotada ko nkoromontati ma nkoromomin Patu gurba kan aduh nanjar jaram atu gursa Bali maaf koromontaga indah boleh pakai indah boleh halo nagake dakma okay pastanya chandram malete gurbadosla piasa njram malo iminya miti gagokta baye maminya jariti no jatti gagokta no jatti malo de sitti mawae okay pasta naga nandring ifi fadde no Sinda wala Egaan jalqabnee jirra sagantaa keenya namoota daandii irra deddeeman namoota dubartoota wajjin hojjetan sarpiraayiz gochuu akka tasaa yeroo manaa baanu hayyoon kun qaama miidhamoodha dubbachuu hin danda'anii gurri isaanii hin dhaga'u afaaniin dubbachuu hin danda'anii akkuma tasaa argannee zayitallee ammallee bitanne magaalaadhaa bitanne jennee deemaarra qarshii zayitatti bittanuu fi foonii fi shunkurtii kenneefii jirra raamadaana gaarii jennee dabarre waan isaan naan jedhan hubanne mallattoo dhumaannattaa isaanii galatooma. Akam? Fayyaadha? Fayyaadha. Eenyu maqaan kee? Maqaan koo Indiyyaa. Indiyya? Akkam? Jirra. Ramadaan hin sooftaa? Wallaahi. Ijoollee qabdaa? Ijoollee meeqa? Ijoollee sadiin qaba. Eessa jiru? Mana jiran? Wallaahi. Kana haxoofteetii kanati? Kana haxaan guddis kan barsiisaa nan bulchu mana kiraa hin kaffalu. Mee kaffalti? Dhibba jahan kaffalu. Amma uffatni yoo akkamitti hojjetta? Asuma teessee asii galtee hojjetta? Waan gadda bilchaataan bitadha. Waan gadda kubbaarmaan bitan danfiseen nuuf. Ammoo waa manaa qabdaa? Maalaan qaba gaasumanii daa funaana dhuma bitadhe qaba gaasumanii. Waa amma maal bitattee galtaa irra? Maalin qaba waa bitadha gaa. Waa ji'a malee mana kadhu. Ji'a malee bitadhe jessee nufte. Dhibba kiraayii manaan kaffala dhibba jaha. Yookiin taatee gilmaashii bisingaa gilmaashii walitti mana oolchoo ittiin fuudhan kaffala. Karaa achitti waa kan biraan ta'udha. Indiyyaa dhattee maqaa kee? Indiyyaa abbaa fi xaati maqaan kan koo. Ishii rabbi isiniif haa kennu. Kun shunkurtiidha. Kun immoo kun foonii. Ishii.
أرما كلامي نما مسلمات برئة أنيس مسلم أنا سومارا الشيء فطريقة رسيمة تو الشيء سوي مور خلقات تني فلكاهم دبالة ما وقع كن مربي سنة تاسيس قاسين تنتاني akan berbadi mudi ko nantane kemudi akan berbadi nantane Masih tani mana surah dia macam tu ni polis sini tipu la Inggris ni tu malo jole la kamte kon original les terus si di Mana betul malo disi sini tani mo malo kalau jole la kamte original les terus si di be shibre malo jadi ka sinda wala Jaarsa keessi irraan hin fuudhamu. Fakkeenyaaf amma hayyenamu masaanuu ni jibba. Sirraan fuudhuu isaa wayyamoo inni du'uu isaa wayyama. Yoo du'ee biyyoo fatee wayyaadha. Narra fuudhu mallaa yoo du'ee irra sanaa wayyaa akkasitti ni sabbaranii si du'aa hin godhan. Saniif nu dhaggeeffatu jirtaa sa? Nu dhaga'uutti hin jiru. Saniifuu yoo du'ee filattee jechuudha. Yoo du'ee filadha. Filannoo kee yoo du'ee filadha. Oh, waan bareedaadha. Hayyee. Garuu maaliif masaanuu jibbite? Masaanuu tana namni masaanuu jaalatu hin jiru. Namni hundi masaanuu ni jibba. Maaliif beektaa? Dhalaan masaanuu gosa irratti fidee achi keessatti yaani abbaan mana keetii akka duraanii dhalaa kunuunsa siif hin kennu jaalala san caala siif hin kennu walumaa galatti masaanuu jaaladhu. Bakka jaalala duraan naaf qabu guutumaan guutuu narraa karaa masaanuu jijjiiraa jechuudhaan sodaata. Yeroon duraan naaf qabnu yeroo guutuu naaf qabnu yeroo sanarraa irratti akka duraanitti yeroo dheertuun hojii bashannanuu hin danda'u. As yaada achi yaada sanmaafuu jaalatinis ni irratti rabshaa kan hunda caalaa masaanuu hafuu wayyaa. Saniifuu yoo du'ee dachii jalatti awwaaltee taa'u si wayyaa. Awwaalee sabbareetu waa'ee godhaaf. Waan bareedaadha. Jaarsi kan kee yoo sirraan fuudheettu gaariidha moo yoo du'e filattaa jennaan deebisaan ishiin deebistu maal ta'a? Deebisaan isin filattu akkanaan du'u isin feetu akkaan irra fuudhu isin feetu. Saniifuu yaani filannoo keenya lama yookaan sirratti fuudhu yookaan du'uu keessaa filadhuu jenneen jira. Ishiin tokko filatte. Tarii amma keessii filattu isin lubbuu qisaasuu hin jaallattu ni beeka kanatti. Qisaasuu hin jaallattu. Isin amala dhiiraa keessa. Wanni isin gootu tarii miidhaa hamaa narra geessisuun malti. Yookaan nama isaan irra geessisuun malti. Takkeetti tanaa garuu yaadee hin beeka. Akka kana godhu malee akkanaan karaa du'aa aduu filattu. Bakka kanatti dirqama itti goonee jira. Gaaffii keessaa deebisaan lama. Deebisaa san lamaan san keessaa akka dirqamatti yoo filattu ishirra keenye keeshii filattu tokko qofa filatti. Irratti fuudhuun feetu moo kamre saniifuu wanni ishiin filattu maalirre? Wanni isin filattu? Lubbuun tantee moo jaallattu si ajjeesuu sodaatee jirti? Ani garuu maal jaa? Filannoo biraa qabdi malee. Nana jeefteette? Taa immoo? Yaabota? Ni nama. Okay, deebisaa lammaffaa dhabee jira. Shariif jaartiin isaa yoo du'een filadhaa jettee jirti. Akkam goota? Bikkanarra fuudhurra osoo hin dubbuun jiru bikkanarra fuudhurra inni yoo du'e filadha. Inni yoo du'e ati akkasitti irra yaamta jechuudha. Okay. Gaaffii sadaffaan jaarsi kan kee yoo tasa rabbi ittiin fedhini waa tahee rakkoo waa irraanfatu isa mudatte gaafa fayyee waa yaadatu san eegaletti namni dura dursoo yaadatu ati moo ummaa isaati? Namni dura dursa yaadatu haadha isaati. Si yaadatu jechuudha. Anis akkuma jirutti tahee jalqaba kan yaadatu haadha maaliif haati yoomuu hin dagadamtu. Haati gara baatii sagal biratti isa baattee isa guddistee sadarkaa kanan teesse keessa haadha waan ta'eef sammuu isaa yeroo hunda kan nama hin banne haadha waan ta'eef haadha hin dagadamtu.
Haadha yaadata jeeti yaada. Haadha isaa hedduu jaalata jechuudha. Jeeti yaada. Namni hundi jaartirra haadha jaalata. Jaartiin biraatillee ni jirti waan ja'uuf na fakkaata. Akkasii Eega. saniif ati dafteetitti haadhaaf fanni ta'e. Waan bareedadha. Jaarsi kan kee yoo rakkoon takka rabbisitti fedhin akeeti. Yoo rakkoon takka itti uumamtee waa irraanfatu rakkoo waa irraanfatu itti uumamtee guyyaa keessaa waa yaadate namni tokkoffaa inni yaadatu eenyu jennee gaafanneen takkaffaa jaartii ta'e takkaffaa lammaffaa immoo haadha ummaatan ta'e jechuudha. Eenyu yaadatta? Ummati yaadadha. Ishilleen sanuma deebiste bareeda. Argattanii jirtan. Jaarsi kan kee sii quban qabne sirratti fuudhee jaartii fuudhee san sii mana jirtu manatti fidee yoo dhufe maal goota? Filannoo qaba. Filannoo keessaa filatta. Isaan lachuu zayitii oowwituu fuulatti ganneedha. Lammaffaa walitti dhiiftee biraa deemta. Sadaffaa isaanii waliin jiraatta. Zeetiin daffatte fila. Hagan hundaameen yaadda jechuudha. Dhiiseen deemu maaliif abbaa mana kee waan jiraatuuf garaan dhiiseen an deemu aara san itti boon qabe isaan lachuutu. Isaan lachuutu zayitii daffitu fuulanneedha jechuudha. Zeeta danfaa fuulan dhaqee biraa deema. Saniin kun jaarsa yoo amala kan kee kana beeka sirriitti eefa eegata dhoowwata. Inni beeka inni. Shariyaatu noo yeemillee jee ni jettu jechuudha. Hin jiru hin jiru. Jaarsi kan kee yoo ni fisii quban qabne jaartii sirratti fuudhee manatti fidee dhufe waan ishiin gootu filannoo gooneef. Takkaffaa zayitii danfisteetii isaan lachuutu neeti. Lammaffaa dhiistee biraa deemti. Sadaffaa immoo hojii jiraatti. Gaafiin kun kamarraa reebbisan amma akka zeeta nanneetu ni beekan. Akka zeeta waliin nanneetu. Ishii sanillee walumaan zeetii danfistee. Allahu akbar. Ishillee akkasuma jette garuu. Ni beeka akkasitti. Bakka namuu amala kana beekuu qabdan bakka dhalaan masaanuu hin jaalattu. Masaanuu hin jaalattu. Guutumattu. Sababa sanii ati ammaan tana beetee jirtaa masaanuu fiduu miti innillee yaaduu hin dandeessu. Ilaalu. Ati aslan maal gootaa darajaa kanas jaalatte isheen ho'i. Guutamee jiraami? Guutamee. Akkasii hayyee